بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبلا ينقي قيس الأمة مي أرانتنا بروم سبر باجساتي توكو ولين حالالو قبابو مت اتسين نيجود إن شاء الله. بروم سخونيسي شروط صلاة waan ja'amu wajjin ilaalla. Ulaagaalee salaataa afaan Oromootti kajannuun jechuun. Ulaagaa salaataa jechuun waan yoos isiin salaata keessatti hin argamin salaanni guutuu hin taane jechuun. Salaanni namarraa qeebalamuudhaaf dirqama sharxiin tuni jiraachuudha qabdii jechuun. Mee inshaallah yeroo bifedhe sharxiin tuni meeqa akka taates waliin ilaallu ta'a. Sharxiin salaataa yookaan ulaagaan salaataa tuni sagalii akkuma gartee ulamaan islaamaa irratti walii galanitti jechuudha. Sharxiin salaataa sagale, ulaagaan salaataa sagale. Sagalan kana keessaa yoo habbaan takka irratti salaanni kee hin qeebalamne saxiixaa miti, salaata kee keessatti rakkoo jira jechuudha. Inshaallah eegi gartee waan salaanni isin malee hin qeebalamneetu jira eegi jennee isii san barree salaata keenya keessatti argamsiifannee akka salaanni keenya sirree nuu dhufu akka nuu qeebalamu godhuun dirqama nurratti tahaa jechuudha. Mee gabaabumatti haatti seennu sharxiin salaataa sagale jenne, ulaagaan salaataa sagale. Sagalan tanaan malee salaanni hin tahu jechuudha. Kanaaf eegikkas taate mee waliin haa laallu. Sharxii salaanni yookaan ulaagaa salaanni ittiin fayyaa ta'u keessaa tokko al-islaamu tokko farra ka jiru. Namni tokko islaama ta'uu qaba jalqaba irratti. Ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuuluhu je'ee nama gartee islaama ta'uudha. Yoo duraan kaafira ka ta'u ta'e yookiin nama islaaminaa irra dhalate yoo taate sun rakkoo hin qabu. Islaama ta'u. Falaa tasixxu salaatu minal kaafiri. Salaanni kaafira irraa hin qeebalamu. Takkafarra maal jennee ulaagaan salaataa islaama ta'uu namni tokko ibaadaan isaa qeebalamuuf jalqaba islaama ta'uu qaba. Itti aanee al-aqlu nama mataan isaa fayyaa qabu ta'uu qaba. Falaa tasixxu minal majnuuni. Ibaadaan nama gartee maraataa irraa fayyaa hin taatu. Nama maraataa ibaadaan irraa hin qeebalamtu. Ayyi ibaada ibaaduma feetee waa taatu. Haaya innis lammaffaan maal jenne al-aqlu maraataa ta'uu dhabu jenne. Sadaffaan at-tamyiizu nama waa addaan baafatee beeku ta'uu qaba. Akkana jechuun falaa tasixxu minas sagiiri salaanni ijoollee daa'imarraa ijoollee gartee amata torbaa gaditti fayyaa irraan taatu salaanni. Waxaddu sagiiri xiqqeenyi yookaan sabiyyummaan kattee dhumatu 7 siniina amata torba. Kanaaf amata torbaa gaditti salaanni hin jiru jechuu daa'imarraa. Amata torbatti immoo itti ajajama akka salaatu. Sadaffaa maal jenne at-tamyiizu daa'ima ta'uu dhabuudha jenne. Afraffaan at-xahaaratu minal hadasi. Hadasarraa qulqullaa'uudha. Hadasni kun lama hadasa nuti amma hadasa tokkotti dhiifneetuma tokko laalla. Falaa tasixxu salaatu salaanni fayyaan taatu minal muhaddisi nama gartee minal muhdasi nama gartee hadasni irraa beerra biduuni wuduu'in au tayammumin takka wuduu godhachuu qaba takka ammoo tamuuma godhachuu qaba. Amma kana jechuun hadasa jechuun amma asitti itti fedhame tokko hafuura namarraa bahuu takka akkasuma gartee waan jajjabaa namarraa bahuu fi akkasuma waan dhangala'aa qaama saalaatiin namarraa bahuu kanaatu hadasa jedhama. Isaan kana maal godhuu qabda? Qulqulleessitee naannawa saniisi wudu'a salaataa wudu'achuuni salaanni kee fayyaa ta'a jechuudha. Shanaffaan maali? Izaalatuun najaasati waan wasakha gartee waan najisa tahee ofirraa deemsisuudha.
فلا تصح صلاة فيان تاتو إلا بإزالة النجاسة يوغرتي نجسة في الراديم سفت ملي نجسة خنا مال الراديم سفت نجسة خنا بكا سدير راديم سسو قبدا بكا سدير راوفو قبدا عن الجسم قامة خي نجسة راقل قليسو قبدا والثوب أفتو فتو راقل قليسو قبدا والمكان بوتا اتصالات سنيهيسي وسخ qulqulleessuu qabda xahaara ta'uu qabda akka faqaamni kee xahaara ta'uu qaba uffanni ati qaamarraa qabdu xahaara ta'uu qaba bakki ati itti salaatullee maal ta'uu qabdi xahaara ta'uu qabdi jechuu tuni sharxii meeqaffaadha sharxii shanaffaadha jechuu sharxiin jahaffaadha satrul cawra cawraan qaama keetii sattaramu bakki mul'atuu hin qabne sattaramu akkana jechuun maali cawraan nama dhiiraa tokkoo handhuuraa fi jilba jidduu hanganni mul'atu inuman qabu sigalee yoggaa salaataa deemtu jechuu amma immoo rabbiin hanqinni gartee uffataa waan hin jirreef jecha uffata guutuu akka shabaaba zabana keenyaa kanatti warra gartee jiinsii fi qamisa gaggabaabaa uffata yoggaa isaan sujuudan habaqee isaan hudduu mul'attu kofoo akkasuma cicciraa jilbaa oliin qaamni keessaa immoo mul'atu kanaan salaanni hin ta'uu jechuu cawraan dhalaadhaa ammoo qaamni isii guutuun cawraadha hattaa hirphillee mul'atuu hin qabu jechuu harshanacha lamaanii fi fuula yoo taate malee tuni meeqa jenne satrul cawraa cawraa sataratu jechuun qabxii yookaan ulaagaa jahaffaa ta salaataati ta torbaffaadha dukhulul waqti yeroon salaataa seenuudha osoo yeroon salaataa hin seenin osoo hin azzaanamin salaatuu salaanni kee hin qeebalamuu jechuudha tasaddeettaffaadha istiqbaalul qiblati qiblatti garagaluu qaba namni salaatuu deemu tokko qibla garagaluu qaba eegii waan amma jenne kana hunda guuttate qibla garagaluu qaba yoo wudu'atee ulaagaalee amma jenne tana hunda guuttatee qiblatti osoo garangalin kara biraatti garagalee salaate salaannisaa hin jiru jechuu qibla jechuun ka'abaa jechuu ka'abaatti garagaluu sharxiin saglaffaatii fi tandhumaa anniyya niyyatuudha qaba namni salaatu anniyyachuu jechuun maal jechuu saglaffaan niyyachuudha jenna bi'an yastahdira salaata allatii yuriidu أن يصليها كالظهر والعصر وهكذا صلاة ديمو سني نية جودة قلبي ساخي ست زورين صلاة ديما وخاو مغربان صلاة ديما عشاين صلاة ديما صلاة فرديتين صلاة ديما ملي سنامتين نية جو مالف نية جتون تمييز العبادة عن العادة عادة في عبادات ندام باسو أكزما تمييز العبادة بعضها عن بعض قري سيدا قرير را قري بادا قرير را الدام باسوف خنافي نية ما ججو إن شاء الله كزنة شرطي صلاة خيسا قبابة جو تكرر دي بنا شرطي صلاة خيسا ولاقا صلاة رات درا الإسلام نمي تكو إسلامته لما فان العقل مراته دبو صدفان التمييز دائمته دبو أفرفان الطهارة من الحدث حدث في الراديم سيسورة حدث جتون فنجان دندها سقراته دندها كسما فورانا مرة بهو تهودا دندها جتو خنو في الراديم سيسو كل ليسو إن شنفادان نجسة ديم سيسو إزالة النجاسة شنفان نجسة ديم سيسو نجسة واميك الراديم سيفتا واسدير راي قام خي كل ليسو uffata qulqulleessu bootaatti salaatti qulqulleessu inni jahaffaan satrul cawrati cawraa qaama keetirraa bakka mul'achuun taane maal godhuudha sattaruudha qabda akkana jechuun dhiiraaf handhuuraa fi jilbi jidduun mul'atuu hin qabu jechuu dubartii hoo qaamni isii guutuun cawraadha bakki takkallee mul'atuu hin qabu hattaa gartee faanti jalleelleen yoo harshanachasii lamaanii fi fuula taate malee haaya meeqa lakkoonni jaha lakkoonni isin torbaffaadhaa ulaagaan salaataa yeroon salaataa seenu osoo yeroon salaataa hin seenin yoo salaatte salaanni kee hin jiru saddeettaffaan istiqbaalul qiblati kaabatti garagaluu ammoo sagalaffaan maali jennee niyyatuudha jechuu salaata salaattu yoo zuurii ta'e zuuriin salaatu deemaa sunnaa miti akkasuma zuuriin raka'aa afurii kaniin dura dhaabbachuu deemu kunis rabbii jettee qalbii teetitti niyyatta
محل نيادا قلبيدا والتلفظ بها بدعاء ألفوتي أصلي صلاة الظهر 4 ركعات جتة كان سجلي والفرتة هنجي في دقي ستوقعوا هنجنا من سبرة جرودة جهتي أكنت أفاني البافتة دبته مالي بدعادا جتو أوركادا مال قوتا مالي خيسة خيتي التنية جتو إن شاء الله شرطين صلاة تولي الله لنجنا فكاتي هنجارا أركان صلاة في واجب صلاة سننا وجنا قولتي دي بنوتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بك إفاي سنين تهين كومنتي جلتنو بالرئيسة إن شاء الله دي بسارتي سنين خلنا